Wabillahi caaltu hin caaltu buniin bakka tokko hin jiraata. Karoora kiyya akka karoora fudhate kan. Kana immoo haasawaan osoo hin ta'in qabatamaan isin argisiisa. Ammaaf deebi'eemi viidiyoo kanaan booda viidiyoo kanallee kan dhiisu viidiyoo kanaan booda waan dhufu isinuu ni argitan. Dhimmi kiyyaaf dhimmi jaartii kiyyaa bunii wanni galchu tokko hin jiru. Ani isii fi daa'imtii tiyyaallee mana sanii hin baasa. Caaltuu fi daa'imtii tiyyaallee mana sanii fudhadhee ni ba'a. Kana waan ta'eef kan immoo haasawaan osoo hin ta'in viidiyoo kanatti aanu ni argitanii. Waraabeetumaan ar'araa jira kun waan hunda qopheeffadhee jira. Bakka isii geessullee qopheeffadhee jira. Kabajaan diddee kadhadhee ol ashama harka fuun hordoftoota kabajamtoota kiyya rabbii nama baasuu ijatti hin bobaasu jedhani. Rabbi albee jalaa na baase silaa akka jaraati yookiin waraanname yookiin wannoo jedha. Namni obsa qabu baay'izawwee waan hundaan dhaqqaba. Gochi jarri irratti hojjetan waan akkana jedhee dhummatuu miti yookiin ani gibbisan keessaa gadi hin ba'u akka jarri yaaddetti. Sejamar ani jaartiin ishee fayyaa hayyuun qabdu na fakkaate sammuun isiin dalagu xiqqoo hanqina qabdi. Ani nama nagaa see hojii haasee malee nama kabajaa qabdu see malee osoo akkana beekee gizima awwalaa san muka harkaa qabu saniin jara lamaan walitti hidhatan ani viidiyoo waraabaa dhaqee waan ta'eef dha'ullee hin barbaanne immoo jarallee immoo ofirraa dhoorguu dadhabeeti miti. Waan fedhe jara godhuu danda'a osoo wannoo taate tuquun barbaanne kabajamaan si narraan ta'inii kan jedhu kana narraan ta'inii kan jedhu kana obseen obsi hanga qaba. Akira immoo ani isin daa'ima isin kennu ulaa sirraan banu jennaan aaree caaltuu tume isin albee fudhattee natti fiida akka jaraatti na waraanuufi yeroo san ani viidiyoo irraa mure malee akka viidiyoo keessa fiigeessanitti illee fiigeen baane mucattiin ija bobaaftee kan godhannaan ani si jinni si jammar nagaan qabdu wallaahi billaa bunii nagaan qabdu yaani fayyaan qabdu jechuudha walumaa galatti dhimma isin galchin keessa galteetini waan hin taane wanti jetti caaltulleen harkumaayuu natti fudhatuun sun akka waan albee natti naqxeeti akka jaraati nama du'ee jira waraannames jira waan fedhes ta'ee jira kana waan ta'eef kuni tasfaa nama murachiisa inna ammaaf waan kanaafillee dhufne baga akkasana godhani baga albeelee natti fudhatan baga naallee waraanaan eertiree annoodha ani wallaahi akka jarri yaadutti akka jarri tuuma barbaade jarri tuumee akka achitti miidhu barbaade jarri ani garuu haara mitani ka dhalaa dha'uuf sejjammar jaartii namaa ka dha'uuf osheenuu edaa sodaatee ofirraa dhiise na fakkaate. Waan ta'eef kun gootummaa itti fakkaatee albee fudhattee geessisanii osoo yookiin wannoo jettee osoo albee sanuu irraa fuudhee itti achi deebise waan fedhe godhuu danda'a. Innaa kana hundaayyuu irraa fi gabbayee jira garuu amma wallaahi wabillaahi caaltuu hin dhiisu caaltu buniin bakka tokko hin jiraata. Karoora kiyya akka karoora fudhate kan. Kana immoo haasawaan osoo hin ta'in qabatamaan isin argisiisa. Ammaaf deebi'eemi viidiyoo kanaan booda viidiyoo kanallee kan dhiisu viidiyoo kanaan booda waan dhufu isinuu ni argitan. Dhimmi kiyyaaf dhimmi jaartii kiyyaa bunii wanni galchu tokko hin jiru. Ani isii fi daa'imtii tiyyaallee mana sanii hin baasa. Caaltuu fi daa'imtii tiyyaallee mana sanii fudhadhee ni ba'a. Kana waan ta'eef kan immoo haasawaan osoo hin ta'in viidiyoo kanatti aanu ni argitanii. Waraabeetumaan ar'araa jira kun waan hunda qopheeffadhee jira. Bakka isii geessullee qopheeffadhee jira. Kabajaan diddee kadhadhee ol kadhadhee kabajaan diddee amma immoo hunda'u nama deeggartu argatte quufa waan biroo godhataa jirti jechuudha. Innaa waan kana ta'eef ni galee waan dhufu amma booda narralleen galina isilleen akka narraan galle abbammaan fedhee narraan galu jechuudha. Waan fedhe dalaga waan fedhetti wannoo jedha. Jaartiitii immoo bakka fedhe jiraachis ani yoo barbaade adaamaa kana keessa illee baasee bakka fedhe illee haa ta'u ani haala mijeeffadhee jira akkaataa hundaafu inna kabajaan kuntaala abbaatu qumxatti deeffataa jette Oromoon duraanu utubaan haga dhiiban qabaa gadhiisan kabajee baay'ee kadhataa ture. Ani immoo osoo ani jiru narratti hin heerumtu anaatu du'e azila awwaalama malee caaltu. Kana waan ta'eef ani haasawa isinitti baay'isu amma booda nama waamee jira. Asitti eegaa jira. Caaltuu qabeetiniin ukkaamsuuf kaleellee eegee daa'ima qabattee hin baane yaani gizee isin gabbaatu ijoollee qopheeffadhee jira fuudheetumaan illiin godhee asii dabartee bakka fedhetti ukkaamsee hojii jiraadha. Maldano akka fedhetti hojii jira jaartii namni tokko naan ooluun jiru bakka fedhe geesse. Innaa kalee eegeetiin gabba'uu diddee ammallee naannuma safara isaanii jira eegaa jira
gadi baatiif gadi baatu isiin beeku. Gadi baanan namoota qopheeffadhee jira namoota sani wajjin fuudheetiin ilmi isii godha daa'imattillee wajjumaan inshaallah kana waan ta'eef du'aa naa godha isinii jira rabbi naa gargaaru buni waan taatume achi booda si ilaala ushellee taana yaada ofii sodaatee wannoo jedha malee yoo barbaachisaa taate dhaqiitii manatti isii wajji gali giddiidhaan itti seenii wajjira innaa hordoftoota kabajamtoota kiyya kuni amma murtee kiyya albee dheengadda naa waraanan san albeen abbaan qarate abbaa qalee sani anamma si deebi'ee jarumaan achi garagalee jarumaan qara wallahi nu kalees eega ool har'as eega ool safar isaanii jira jechuudha gizema isiin gadi baatu bajaajii keessa kaayee illim godheef bukkaamsee asii lixi nuuta naa kanallee viidiyoo kana yoo naa milkaa'e eegi caaltu harka galfadheen booda gadhiisa yoo naa milkaa'e naa milkoomne dhiirti tuqamtee akka qaldirti waan calliftuu miti nadhoo manaan ariitillee immoo akkasitti akka laaftotti anillee kaboo miti dura kabajaan kadhataa jira amma immoo mukaan itti deema mukaan natti dhufanii mukaan itti deema ka ija si balleessi harka si murii jechuu jira angaruu dubartoota wajjin waliin qaxxaawu jedhee tuutise kana waan ta'eef anam mallee waan biroo godhuu hin ta'u waan biroo godhuuf miti jaartii tiyya fuudhee bakka fedhe Adaamaa keessa jiraadha fedhe baadiyyaa galchee jiraadha jaartii tiyya tolaan eegadidda akkuma duraa sanii butee fuudhee ukaamsee bakka biroo jiraachisuudha. Innaa buniin gaaf san akka taatu hin beeku qat jettee karoo ishee deebiti moo barbaadallee na argachuu hin dandeettu garuu naa milkoofne an kalee eegaa oole erga gaaf sanii tira aga amma viidiyoo irraa mureen viidiyoo ka gadhiifame irraa muree arrabaa waan jarri haasaa waan jarri aniin arrabsa kana isinitti himu achirratti argitanii takka duraan caaltuun yogguu ani dhayillee yogguu an maal jedhellee halkanatti ol fudhattu sababa buniiti jechuudha. Sababa bunii onni agas godhatte isi balleessaa jira namni ammallee jaartittiyaa fi anallee adda digaa jiru isiidha an jaartittiya lama fuudhee sadi fuudhee dhimmi isii galchuu hin jiru aniif isin jidduu wanni isiin seentuuf hin jiru anaaf isin fixata amma bira tarteetiin bakka muluma abaastee hattan billaa wanatti fudhatu ga'e jechuudha. Caaltulleen duraan difrinnaa akkanaan qabdu amma daffartee waan hin taane haasaa jira kana waan ta'eef ani ammaraajiin an qabu simraanis dhabe tanas dhabuun qabu daa'imatti illee dhabuun qabu maal gochuu qabu kanaafuu jala lamaan ukkaamseetiin fudhadhe karaa Adaamaa keessaa baasee bakka biroo wajjin jiraachuudha. Annaa waan kana ta'eef hordoftoota kanaafuu fuudhee bakka biroo wajjin jiraachuudha. Tolaan eega didde lolaan fudhadha. Namas qopheeffadhee jira akkaatas qopheeffadhee jira kana waan ta'eef hordoftootaaf kabajamtoota kiyya baay'ee aaree jira ammaaf viidiyoo kana yoo isin naannoo san jira yoo isin gabbaate ijoolleen an qopheeffadhee naannoo kana jirti bajaajimatti darbinee fuunee lidhiini bakka jiru wanta akkaataa isin godhu hunda yoo ani asii fuudhee kaamseetiin kara biroo geessee nagaan na hojii jiraatte qat jettee jiraatu hin jiraattu taanaan hidhee jiraachisa qat godhee hidhee na hojii jiraatte mee nama dhufee isii achi baasu laala. Kana waan ta'eef buniin dhimma isiin galchine keessa galtee akkanumatti wannoo jetteetiin galata dhabdi. Kana waan ta'eef ani wallaahi yoo ani isii fudhadhee isin argisiin ani murtaarii miti anuu nama jedheen deemu namni muluun bunii goobas bunii maal jettanii goobas aan sodaaf illee dheessee jalaan baane ulee sana osoo albee fi ulee osoo ulee san jalatti illee dhayaan amma ati gaafsan dubartii tumtaa maalii tumtaa jettan kuni ilaalcha namaati kanarra illee ran kaani garuu amma ani dirqamaan jiraachisu namticha rootoo firoo maal jedhan sun illee kaakkamaan zaamaa dhawu bilbila kiyya aduu sii kennuu barbaadde mee bakka jirtutti bakkuma ati jirtutti guyyaa meeqa si barbaade guyyaa meeqa si dhabe kiji baase wannoo jettu silaa lafa jala seesisa innaa ammaaf hasaa isitti baay'isuu hanga yeroo sanitti wajjin tura ijoollee qopheeffadhee jira yoo caaltuun gabbaate qaxxitama kara ijoollee deemna naa bilbilanii iyyuu nama taa'ee ilaalaa jiru jira naa bilbilaa jedhanii yoo akka tasaa isin gabbaate innaa